هاي السماء الكفوني كبجنتوتا في جالتمتوتا أردفتوتا أبسي أمبو وكم جرتو فيا كيساني النغاكيا غلط ربين سنين جدا هرّا وقا تربتي بكين تدالا دي من هذا كيا جيراني سنين جدا أبولو تكيا بيان باكي تتساني ورماتي كيسان أوتاني أوي كيسان واقعي يو سنغرغار بيا كيسان تديبسي بكا دالوتا كيسان تسين ديبساني سنين جدا أني سموا كجرات أي هرّا من هرميد في جيراني سنين جدا أدوين تدالا دي سنين نغرسيسان سنين جدا كان أرجو راندورامو واني نسكي جيو سنغرسيسن درامو لايك شير سبسكرايب gochuu dhaan nina deeggaraa sinin jedha bakka dhaloota kiyyaa heew meekiyaa sinin jedha ganaan isin agarsiisa jechuudha viidiyoo waraabeffataa jennee tarmee fayyifana sinin jedha garuu baay'ee namatti tola yaani yeroo achi turani waan galanii maatii ofii biyya ofii yaani argan namatti fakkaatu garuu yoo waaqayyoo nama gargaaree jedhe hin arguu rabbi nama heegen sinin jedha kanaafi maqeen itti dhaladhe keessa bakkee kana isin agarsiisan sinin jedha hojii waan hojjennu waliin hojjenna garuu kana daawwachuudhaan dura like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan sinin jedha annaa akkasin sinin jedha waaqeen biyya magariisa kaattiin sinin jedha yaani gaadna deemu iddoo kana ababaa ture garuu ababaan maaliif akka isaan balleessan hin beeku akkasii tureeyyuu isiniin jedha ababaa isaan balleessanii asitti haramee kotkota minaamin tureeyyuu yaani annan deemee dubarrin jirtu kanaaf akkas ta'een isiniin jedha akkas fakkaata gara boroottis baanee hin daawwannaan isiniin jedha maal hojjetta as keessaa isin qoy maal hojjetta gurbaa maal hojjetta ati hin dubbattu Tabata kamu cangkino lafa gari kana lafa magariisa iddoo jiidhaadha waan ta'eef bakka daa'ima bakka bareeda bakka bashannanaati waan ta'eef daa'imni bakka kanatti bashannanti bokkaa kana keessa mucaa kana bashannansiisaa jirta moo bohoochisaa jirta jettee yaadda bu'aa osoo hin taane jechaadha lafa kana waan magariisa ta'eef lafti magariisa wanti magariisni immoo waan hawwataa waan jaalatamaadha jecha kanaaf finnee mucaan kun as keessa haa taphatudha jettaniire akkas jettanii mee waan dubbatta maal qabdu mee dhaamsa maal dabarfattu dhaamsa kan qabnu bakka daa'ima guddisuu malee maal beekna daa'ima garuu qoy kan hin jedhu daa'imni kun kan eewuti daa'imni kun kanuma kiyya maaltu isinitti ariifate qoy nariifanne qabeenyii fi ilmoon ganama nama darbaa oromoo qabeenya akkamire qabeenya caalu immoo fayyaadha fayyaa keessaa tokko immoo ilmoodha kazaas kanaaf ilmoo arganne jecha qabeenyas immoo jira isin daawwachiine guute oodha warqeen guute warqeen mijaamu warqeen keenyaatti jechuun qabeenya olii warqeedhuma waan ta'eef midhaan immoo hin facaafna hin qonna amma lafa qonnaas deemnee ilaaluu dandeenya kanaaf akkasika waaw bareeda daa'imummaa keetti daa'ima argachuutti maaltu sitti dhaga'ama ani baay'een natti toleera garuu daa'imni kun illee kinoo amma na baadhaa kanaaf daa'imummaan daa'ima argachuu wajjin guddachuu fi jechaadha bareedaa jechuudha akka riyaa ofiitti barumsa kennaafi kuno chiikii saammoo ishii kana ammu walii gawwamu daa'imaa geessi ishii ishiin gabaabduudha qomaxiidhaan nan caala kaa maal caasa kanaaf amma mucaan kun illee sila akka gaariitti si haasofsiisuu danda'a amma fi maayikii fudhateera garuu xiqqoo ishii nafa dubbii hin geenye isaan booda gaafa deebitanii dhuftan fataa godheeti si haasofsiisaa jechaadha miti horiin baatu Innis kinoo saawwan jiru horiin baatu sangoota illee yaamne amma dheedan jenneetu daanqota sorsiifneerra akkasi kaa jireenyi nooru akkam bultaan asin jira daawoko haa ta'u Ino jatu garuu viidiyoo waraabeen ergaaf dhugaa na dide
Kanaafillee jidduu gaggalanii rakkoo qabu. sanatti keessa attumoomaan dire. Maa rakkoon qabu jedhi. Gawuree Maa? itti fufna. Oh. Qabeenya biraa deemnee. Qabeenya biraa Itti laala. fufuu wayyuuree booda itti fufna. Amma Ilmoon kee kun maayikii kiyya cabsaa jirti maali jechuudha qoy? hin cabsu. Ittiin taphataa jecha. Kana taphachuufi malee cabsuufi miti. Kaja. Amma naa galuu didde waan ishee. Egaa kana qabeenya biyya keenyaa obboleettii koo jireenyi biyya keenyaa kun baay'ee ulfaataadha. Kumee gootu ka? Saneefi madaabara waddadee xaa'oo waddadee lafti xaa'oo baree ciibsina jennaan horii saphifne lafa dhume waan ta'eef kanaaf bakka kanumaan waan ta'e jedhaati asuma irratti xumurra asuma irratti Bakka? Goolamne? booda deebina. Warqee keessa deemnee immoo hidda isaatii kaafnee amma baala isaatiitti faayidaa isaa hin xumurra. Mucaa kanaan galchee dhufa warratti. Okay. Fakkaataa fataa jechuudha. Warri kaan immoo yeroo fataa jedhanii dhufani gurbaa kana nama argitanii xabbasuu barbaaddu. Argitanii goofaree filataa hin mul'atu garuu baay'ee isaa mul'achaa hin jiru. Ante waa jedhi kaa? Shimaagil. Waan dubbattu ati? Mee maal dubbata? Maal dubba'u kaa maali akkamii mee maal jettame? Nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u jirtu akkam jirtu nagaa keessaniidha hunda dursa kan dursu Asika. wanti nu gammachiisu yoo jiraate biyya lafaa kanarra Yesuus Kiristoos qabaachuu keenya Eeshi. ana wanti na gammachiisu tokkoffaadhaatti Yesuus Kiristoos qabaachuu koodha kan na gammachiisu Yaa. Horii yaata gurbaa. isaadha kan nagaa kennu isaadha wanti hunda kan of harkaa qabu namni isa qabu waa hunda qaba wanti hundumtuu isaa harka jira wanti hundi harka isaa guutee jira kanaaf Yesuus Kiristoos warri qabdan gammada bohaara Yesuus Kiristoos nama gammachiisa Yesuus Kiristoos karaadha Yesuus Kiristoos jireenya Yesuus Kiristoos dhugaadha namni isa qabu immoo dhugaatti jiraata karicharra jiraata kanaaf yaani wanti na gammachiisu hinni guddaan Yesuus Kiristoos qabaachuu qofa. Isa yaani qoy ka gaaffiinsi gaafadha. Hordoftoota kiyyaa fi ashama harka fuunee jedhiiti nagaa gaafadhu hordoftoota obsee amboo laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan deeggaraa jedhiiti dubbadhu. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Irra deebi'ee. Hordoftoota Kabajamtoota. obsee amboo namni hordofaa jirtan. Asii caantaare. Maal godhure kokkolfuure. Amma asa'u siirasnu. Asii xixiqqoo ishee. Warri hordoftoonni obsee amboo sheer gochuudhaan Laayik gochuudhaan. Jajjabeessaa. Jajjabeessuudhaan kanan isiniin jedha warri biyya hambaa jirtan immoo Waaqayyo nagaan isin haa Waaqayyo galchu. nagaadhaan isin haa galchuu biyyi hambaa biyya keessa miti biyya ormaati jajjabaadhaati biyyi ormaa galaanaa kana keessatti jajjabaadhaa wanti isin yaa'u jajjabinaa amma biyya keessa galtanitti jajjabaadhaa dafaatii galaa yoo isinii danda'ame achiyyuu baay'ee isaa turaa Maal jechuudha? Itoophiyaan rakkina kaa Itoophiyaan dhumaa galtu. akkana jettanii galina xaafiin 900 gali Xaa'oon birrii kuma xaafiin 900 gali akkana jettanii akka hin galle Rakkina namatti nu deessina hin jedhamu. Rakkina nu deessina. Galaa jaa nama jajjabeessu. yoo galtan rakkinatti malee maalitti galtoomaa gali Zinjee koy. Warqee nyaatu maal rakkatu? warri warqee qabdan illee galaa Warri warqee warri qabdan warqee gala. qabdan galaa. Eewaa amma fakkeenyaaf akkama godina keenyaatti xaa'oon kan dhabame inni rakkoon qabu amma fakkeenyaaf kan keenya jireenyi keenya waaqayyo wajji warqeedha. sababni dhabamee maalumaafidha Xaa'oon moo sababa haala mana ibidda bira taa'anii dubbanne sanaafi isumaafi kanaaf fataa jedhaa jennaa bakka hin deebinaa hin dhumnaa viidiyoo biraatiin deebinee dhufuu dandeenya. Kanaaf jarreen kanas gaaffii garaagaraan gaafadha. Kanaaf jaatti tokkos isiniin fida. Sagaleen shillee isinii seenaa jira amma waan ta'e fataa jechaa jirtu riifaan natti fakkaata. Booddee deebinee humnaa viidiyoo biraatiin isiniin jedha. Bakkuma jirtanitti nagaa fi ayyaana araara waaqayyo isiniif haa baay'atu. Warri warqee ilaaluu barbaadan immoo amma deebinutti Shashambaa Shalom, shalom. Shashambaa kolfuu malee gadduun hin jiru jedhin. Qonnaan an deemu safarri kun guutuun gaattiraa tureyyuu yaani gurgurame jechuudha.
Amma kunoo kanaadha godaan kun guutuun isaa gaattiraa ture iddoo kun oddii wayii ture. Amma jaruun jijjiirame qeena wallaalee dhugaa dubbachuuf. Maaliif hojjettanii waggaa 7 waan ta'eef qeetti deebi'ee yaa'anii xiqqooshii. Maal godha gaa? Na akkasiin isiniin jedhaa. Hazariin machi keessaa walii eegaa.